تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا في هردفتوتا يوتيوبي كنا كن سجنتا إيداتي سجنتا إيدا موتو كيسموتا أدا درجوتا في ولين تاني سجنتا أدا ورابا جرا سجنتا كنا ولين هم ماتتي ولين ترى سنينجنا كيسمون كنا بغنا كان أفتان عيد مبارك سنينجنا أسماني ومن الفائزين تقبل الله منا ومنكم. مي شيخ أول مرة جم مرة سمرة نما اتني سنجو اتن بقى سنجي جتو بربادني في أكسما أما ما كان هو ما أكت مرتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوني يوتيوبي نايف عمر هندي كيسانو ما شاء الله حالة غاريدا إني إيدا بريدا في إيدا ميدا غادا إيدا برباچيسا إسلام نمرتي كيسا غمدودا كنا في وروتا إسلامتا هندا إساني تينو بقى ربي تسنينجي جو بربادا كيست ummata keenya ka biyya Falastiin keessatti argaman ka diinaa kanaaf dhaabbataa jiran ka tumsa diinaa kanaa tahaa jiran rabbi isaan haa gargaaru jechuu barbaada. Aman kunis deeggarsa isaaniitiif isaa wajjin dhaabanna nu bakka kamittuu isaa wajjin jirra diinaa wajjin jirra jechuun agarsiisuudhaaf. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله قالتو ما جناني أسمان قرا بتات الترى ماشي كامل واي سوم كيستي نبيشار وي كيسا كوان هاسويتني سومني أكم جناني ني akka tanaatiif jirra malee akka soomaatii dhumnee jedheedhaan maal jechuudha inni sun maalirraa akka jettaniif. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni YouTube channel Naif Umar hordoftan hundumti keessanuu baga Iida Fitrii kan bara 1444 isin gahe jecha gaafii isaan naa dhiyeessanii fi namichatu iyyuu dhaqee namticha gaafate aboo akkamii soomannii jennaaniin akka salaatatiif jirra malee akka soomatii dhumnee jedhe jedhan. Maaliif jennaaniin yeroo salaataa san inni bishaan wayitii afaan lulluqatu achuma jalaan galchaaf jechuudha. Achuma jala dhugaa bishaan sababa saniif sanirraa kaasee seenaa kana jechuu danda'e. Kuni akka jechama yookaan immoo itummaa himaa isa tokko hetti wanta jiruuf itti aansuudhaan hordoftoota amantaa islaamaa maraanuu baga isiniin gahe osoma jedhu yoo keessatti biyyoota garaagaraa irraan kan hordofaa turtan barattoota markaza nuuran islaam hundumti keessanuu baga ittiin isin gahe jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo akka carraa ta'ee viidiyoo kana argan taate jedhanii jiran ustaazni mee sheexaayu ummata Falastiin afaan Arabaati sagalee ta'aa fi osoo isiniin jedhani mee bifa kamiin jechoota kan fayyadamtanii sagalee taataniif. Egaa akkuma beekamu ummata Filistiin afaan Arabaatti yeroo sagalee ta'an waan muslimtoonni baay'een fayyadamanii sagalee ta'an maqaa isaanii dha'uu fi rabbii isaanii kadhachuun Allahumma ansuril Filistiin Allahumma ansuril Filistiin jenneeti bifa kanaan sagalee isaanii taana yookaan ammoo sagalee maqaa isaanii qabu dhageessuudhaan Filistiini jennee sagalee isaanii taana ka kanarraa fi ammoo amaaman akkanatti ukkaamsee akka maaskii qabnutti teennuun kun sababa isaaniiti haguma gartee dalaganii rabbiin irraa haa jaalatu bira dhaabbachuu kenna tumsuu kenna bifa kanaan isaan taane rakkinna isaanitti jiru ibsuu kenna asumaan daawwattoonni kenna kanarraa bartanii bifa kana yoo dandeettan miidiyaa irratti haguuggattanii dhufuudhaan bifa kana uffatuudhaan amaamaa jechuu kenna uffata bulee osoo hin taane akka sagalee taataniif isin gaafanna. Galatoomaa jennaani qophiin kenna akkuma itti fufee jira keessummaan asitti na jidduutti hafee jira amma kan irraan tarkaanfadhe jechuudha. Mee Sheekh Abdul Maalik osoo isinii afaan Oromoo fayyadamni sagalee kana dhageessi sagalee ta'iif ummata Falastiin osoo isiniin jedhani jechoota akkamii fayyadamtan afaan Oromoo keessa afaan Oromoo amma dubbannu keessa. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن جرى وردفتوني يوتيوب نايف عمر وسو أفان أرومو فيدني أمة فلسطين كان ديجا ينانجاني أمة فلسطين يا رب تمسيف أمة فلسطين يا رب كاركاري جده كانوا ما في وان كان فكاتنين يفسو دندها اتيان سودان وروتا أني بقى جويا أيانا عيد الفطر وقاكم توقف في إب أفوري في أفوريتين بقى سنين جاي جدا أكاسما وروتا مركز بيفتو بري unduma keessaniinuu baga rabbiin isin gahe jedha akkasuma hordoftoota muslimtoota mara isaaniitiinuu baga rabbiin isaaniin gahe amaamaa kana wanti nu akkatti uffanneef deeggarsa ummata Filistiin warroota muslimtoota achi keessatti argamanii fi warra achi keessatti miidhamaa jiran isaan deeggaruudhaaf amaamaa kan uffanne qaama fi yaada maraanuu waa maraanuu bira jira rabbi isaan haa tumsu jennaani wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
sagantaan keenya gara xumuraa irratti kalaayee jirra mee sheek Kaamil afaan ingilishii ka dubbata wayta garii hin dhagaya mee ingiliishiin osoo ummata Filisxiini waanuma xiqqoollee osoo taate beeksisii osoo isin hin jedhani akkam jettanii Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. I want to help Palestine woman and man by everything. I will help every Muslims in Palestine. galatooma isin hin jenna amma viidiyoo keenya xumuraa waan nu daawwattaniif galatooma isin hin jenna bee shaawwal YouTube amma laalaan kana maal fa'aa irraa hajama sila يوتيوبين كوني بسم الله الرحمن الرحيم واحد سنيدا برسا كور سنيدا برسا نشيدا غرغرا إرت أركتو لنديتني ولا لو غرغرا إرت أركتو لنديتني أكاس من ديگر سب أمة إسلامتي دور هم كم إرت أركتو لنديتني أكاس من مو جماعة مسلمة تربان ديدا آدمي هم دار جيته أكاس من كبوتو هندساتو أسرت تلي دبر فمي أركتو لنديتني يوتيوبي كنا سبسكرايب نوكر لايك شير نوكر نوججبه سبرم دعوات أسين جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayyee galatooma waan aga xumuraan nu daawwattaniif galatooma isin hin jenne jirra ammallee irra deemne galatooma ayyaana taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal ملك الملوك عالم الغيب موتمان كيتي يا ملك الملوك كندو رف بودا جل كباب دمني يوم كل يروهن دا مولا كي أدى جبادهم